Wajah mudaju ini wajib nawade ini kalau kayaknya kore ini nih hanya wajib nagatu berarti punya pasal jadi misalnya berapa lama pelajar di sekolah sana nagatu berarti kasih juga barang siapa juga ini sebenarnya wajib mana wajib ikan nanti karena kakinya ada kaburu wakiyo jadi racun nyamale arakan jirenya racun dua kali racun nyamale baru sih jadi bicara karena untuk lagi di banyak orang yang ada di mana orang mau kerja orang di sini gitu aku udah sudah seperti amat untuk lagi jadi macam wakiyo itu banyak macam di kaburu amat untuk lagi di barang kenapa kalau aku belajar nanti kita kita di sini belajar barang di sini masih ada kerana kita belum belajar aman tu lagi di barang di sini cara itu barang ini cara ujian kita itu lagi di sana juga baik betul isyarat itu lagi kawan lagi isyarat itu lagi ya karena aman tu lagi di wali jalan baris di misalnya tadi mana apa tadi juga kita mengenal sedikit kalau pakai di dalam sini. Secara awal kalau bercerita itu, banyak orang yang tidak mana, kemana mau kotor bagaimana, itu semua jaga mana mas. Wangiran dalam jaga, warna wangiran lagi, dia wangiran lagi, semua wangiran lagi, beragam dan uji jaga. Nubel pun ada. Barang jiram itu tadi, barang kalau mau kotor baharan dengan kisah ini, barang yang berjuang dalam anak bukan saja kawat atau bagian kawati, misalkan itu mana boleh kita orang itu karena banyak segala itu nama atau tahun dari di banyak mana negara yang tadi banyak kawat tadi, buaya agak agak sedih, wahyu dari udara tahu. Bagaimana dengan rumah desa? Waktu yang segala macam waktu yang di sini jena, yang ada di sini betul, yang ada di sini betul, yang ada di sini betul, gambar awal, ada awal, sini betul, sini pribadi, waktu yang garu, waktu yang di sini baru, jena, bayi sejalan, bayi sebersi mana? Tertentu waktu sebelum akhirnya negara saya TDG punya kanan dua bakal waktu kali pemilu sekali waktu desa tergabung terus berwarna kesulitan TDG pokoknya tuh tak usah saja berbuat bisa bikin waktu yang tersirat Esok kena tompol aku sama kerja api ku berubah. Wai kisani waktu kerja berjuang. Kata boki servis disiapkan tujuh Waktu mufta Kenya Yesus Kristus Abba Kusina Afuno kuisutai simbol Waktu bekus isai sini pun isu akan sini kendo nangkadata. Amin. Muftati kanjal lakamtan amantul di untuntu bagabara kumana bukaja naga murtani para kumana maaf buka torpati nagaan cetan. Amin. 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 Baga cetan. Amin. Para kumana maaf bukaja wanwa iyo mufkone Umpatinya akamati, akawaldat, akabiyat, nufojel. Tumperde fitun dan reino, lakomnes fitun dan reino. Karena unduma, wantu tibon untuk tiro komponuan ini segala wakayu Yesus. Amin. Galan ni wakayu apa? Amin. Wantu unduma, isa wakayu nufojekana. Galati fajudu nurrajra kesu batuega rakina adda
akka dhuunfaatti isinif dhaga'e, akka maatiitti isinif dhaga'e, kan isin bira dhaabbate Waaqayyoodha. Kan nu bira dhaabbate Waaqayyoodha. Beesa kanaaf galatanii eessa. Akkuma dubbatame keessumattuu bara 2016 waldaa kanaaf bara isheen seenaa haaraa itti galmeessitee darbite. Barri 2016 waldaan kun akka naannoo keenyaatti waldoota nuti qabnu 11 keessaa hangafummaadhaan akka Sasiloosii kanaa dubbatu hangafummaadhaanii seenaa hojii manaa Yesuus Kiristoos itti kennee adaraatti kennee deeme kana bara isheen kaatee adeemuu jalqabde keessaa isa jalqabaati. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanatti Waaqayyo Gooftaa keenya guddaa galateeffannaa, gammachuun keenyas guddaa. Kana immoo kan godhe isiniif. Kana kan raawwate eenyuun miti isintu raawwate. Kanaaf guddaa gammanna kanatti. Egaa dubbii nama dubbadhe dubbise kana keessatti ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti ergee fuulduratti waan gochuun nurra jiru waan lama nutti dubbata. Waan lama. Inni jalqabaa hafuura ogeessota isin godhuu jedha. Inni lammaffaan immoo Waaqayyoon beekuu isa isinitti mul'isuu akka qabaattaniif isiniif akka kadhadheedha. Waan lamaan kana kadhata. Namni ogeessa ta'e akka itti jiraatu beeka, akka itti waaqeffatu beeka, akka itti hamaa bira darbu beeka, akka itti Waaqayyo isaa wajjin bara keessa darbu beeka. Kanaaf ogeessi egaati waan hundumaa akka inni caalu dubbii Waaqayyoo nutti dubbata. Waaqayyoon beekuun immoo waan guddaadha. Namni tokko tokko waa'ee isaa beeku. Nu garuu Waaqayyoon sirriitti beeku. Ameen. Warra Waaqayyoon sirriitti beekan Waaqayyo isin haa taasisu. Kanaaf Phaawulos warri amananii ogeessa ta'anii Waaqayyoon sirriitti beekanii akka isaan bara keessa darban dubbata jechuudha. Kanaaf namni ogeessi, namni Waaqayyoon sirriitti beeku immoo waamicha itti waamame maal akka inni ta'e beeka. Abdiin qabu fuula isaa duratti abdiin qabu beeka. Akkasumas immoo guddummaa Waaqayyoos beeka. Egaa nuyi aangoo Waaqayyo keenyaa maal akka ta'e hubannee warra jiraatanidha. Kanaaf walumaa galatti barri 2017 hunduma keessaniif bara itti Waaqayyoon guddatan isiniif haa ta'u. Bara itti nagaa fayyaa itti argattan isiniif haa ta'u. Bara itti hojjettanii milkooftan isiniif haa ta'u. Bara itti waan akka dhuunfaatti isin rakkise of biraa dhabdan isiniif haa ta'u. Bara itti waan isin dura cufame Waaqayyo isiniif baru isiniif haa ta'u. Bara itti tokkummaadhaan jaalalaan jiraattan Waaqayyo isiniif haa taasisu. Bara mul'ata tajaajila keessanii isiniif haara'ee akkasumas jabaattanii Gooftaadhaaf hojjettan Waaqayyo isiniif haa taasisu. Waaqayyo bara nagaa, bara eebbifamaa hunduma keenyaaf haa taasisu. Maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaa kan bultanii Indira kana bakka taatanii bakka waggaa haaraa gara koobsatlee keenyaatti bakka isin ga'e. Isin nagaa gaafa qabattoota jedhanii immoo sirna dhugaa waan itti irratti fakkaatatti baay'ata. Waan dubbadhu haa ta'uutii garuu dubbii Waaqayyoo keessaa inni tokko dubbisaa gaafa Ermiyaas boqonnaa 3 keessaa dubbisu. Ermiyaas boqonnaa 3 keessaa lakkoofsa 22-23 dubbisaa akkas jedha. Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabne gaarummaa isaa irraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne
Araarri isaa ganama ilaaleeffama. Amanamummaan isaas baay'ee. Waaqayyo warra isa abdataniif, warra isa barbaaddataniifis gaariidha. Waaqayyo gaariidha. Asirra deebi'ee jedha bakka ittiin isin ga'e. Warra kiristaanaa warra wangeelaa maqaan Yesuus akkuma isin beektanii mootummaa dhala namaa sooruu kan jedhu mootummaa guddaa akkasii fudhattee akka biyyoolessaatti bara 1951 kaatee biyya kana keessatti sochiirra kan jirtu dhuguu amma har'aatti sulullusi 43 keessatti akkuma kana immoo waldoota amantootaa qophii ta'an keessatti tajaajila kana kennaa jirti. Sulullusoota 43 jiran keessaa sulullusii Gimbii Jorqootaa sirriiwwan keessatti gooftaa kan tajaajiludha. Sulullusiin kun immoo sabakaa yookiis naannoo intarneeshanii fi waldaa wantootaa fi iddoo lallabaa walumaagala 315 ol ta'an keessatti hojii kana hojjechaa jira. Egaa guyyaa har'aa kana waan baay'eedhaaf Waaqayyoo galateeffachuu dura jira yaada. Waaqayyoo gaariidhaaf Macaafa Qulqulluun kun jedhu gaarummaa isaa kanaaf Waaqayyoo galateeffachuu dura jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Keessumaa kutaanii amma dubbise kun akkas jedha. Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabne jedha. Gaarummaa isaarraa kan ka'e fi badiisa keessaa baraaramnee jedha. Barri dabalees baroonni dhuma dhibban gaafatee ilaallu akka lubbuu namaatti keessa akka qabeenya amantootaatti jechuudha. Akka qabeenya waldaatti jechuudha. Qabeenyi waldaa inni guddaan amantootadha. Lubbuudha. Akka lubbuutti biyya keenya keessatti baay'ee badanii waan itti dabalee baay'ee qabu. Firoota du'aan ofirraa dhabnee boojjii illee geessisuudhaan dandee hirbii nyaanni baay'ee qabu. Haa ta'u malee Waaqayyoo qabu. Kunis ta'ee garuu danda'e. Qabeenyi baay'eenis badaniiru. Haamilee kun baay'ees miidhameera. Dinagdee amantootaa, dinagdee saba keenyaa baay'ee miidhameera. Haa ta'u malee gaarummaa isaadhaan dinagdeedhaa galanni isaaf haa ta'u. Egaa rakkoon ulfaatoodhaaf suuqanneessotaa keessa qabachuu isaanii fi Waaqayyo kanaaf baalaa jennu. Akka dhuunfaatti, akka sabaatti, akka waldaatti wanti Waaqayyo galateeffatu baay'ee qabaatu dandeenya. Duuteera, akka irraa wanti baay'ee qabda. Isa kanaaf galanni isaa. Wantoota ta'ee hafaniifillee waan gargatiin hafneefillee Waaqayyo hin galateeffatu. Sababiin isaa immoo nuuf hin balan yookiin nuuf hin baladhaa yookiin immoo yeroo isaaniitu garaadha. Kanaafidha. Keessumaa akka biyyoolessaatti yookiin akka sabaatti yoo ilaallee akka Oromiyaatti keessumaa immoo fakkeenya guddaa ta'uudhaan waldaa kiristaanaa keenyaa barnoota ammayyaa gara biyya kanaatti fiduu isheeti. Maqaadhaan baay'ee barnoonni ammayyaa biyya kana keessatti hangafummaa guddaa karaa waldaa kiristaanaa qabatame, qooda guddaa karaa waldaa kiristaanaa qabatameen addunyaan illee beekame kan maqaan isaa itti dhaabe baay'eetti yoo ilaaltanii tutaatanii waggoota lamaan sadan amma keessa jiru kana keessatti gama sanaanii barataa baay'ee dhufeetu miidiyaa irratti dhageenya. Hawas garuu jirra. Keessatti sadii qaala bara rakkoo gara keessatti shan qaamaanitu darbee jedhame miidiyaa irratti dhageenya. Egaa boriif baratanii biyya kana ta'uu danda'u waldaa kanatti fuulduratti dabarsuu danda'u kan jedhan dhaloonni baay'ee akaadamii performaansii isaaniitti milkaa'uu dadhaban illee baratanii sadarkaa yuunivarsiitii gahuu yoo dadhaban illee jiraachuu fakkeenyaaf iyyuu Waaqayyoo galata barbaada. Maatiin ijoollee keessatti yookiin immoo ijoollonni as keessaa
Warroota keessatti gaafatan jiraachuu ijoollee keessatti kitaaba qabu keessatti ijoollee keessatti gaafatan yoo jiraattanii ammayyuu yeroo koo dhiggeenyi murtaa baay'anii dhiggeenyi waan dhiggeenyi ammayyuu murtaa argatan murtaa nama isa keessatti sagalee tokko qalbeeffatanii yoo taatanii waaqayyoo warra isa abdatanii fi warra isa barbaaddatanii maaliidha Bilkoomdes waaqayyo maali? Bilkaawwannis waaqayyo maali? Sanubni keessa waaqayyo hin danda'e. Galanni isaa haa ta'u. Isa nuuf ta'eenis waaqayyo hin galateeffannaa. Isa ganaa tokko hin galateeffannaa. Isa nuuf ta'ee dhabeenis galanni waaqayyo haa ta'u. Akkina ulfaatoo keessa nu dabarsee fideera. Kanaaf galanni isaa haa ta'u jedha. Dabalee wantoota amantoota warra wangeelaa waqaneessuuf ta'an suluusii keessa kan jiran isinumaan hammatee jechuudha. Wantoota amantoota keenya baay'ee galateeffatu. Dhugaarumatti waldaa amantoota keenyaadhaan moota waldaa kanaadhaan gartee tajaajila hawaasummaa kennaa jirti. Warra beela'aniif soora kennaa. Warra hidhamaniif immoo wangeela kennaa. Yeroo itti biyya keenya keessatti sochiirra jiran waldaa amantoota keenya waan ta'eef kana waldaa amantoota keenya amantoota keenya guutummaa isaanii galateeffannaa. Keessumaa tokkoffaa dubbii waaqayyootiif amanamanii jiraachuu isaaniiti. Inni lammaffaan immoo sirna bulchiinsa waldaatiin amanamanii jiraachuu isaaniiti. Waggoota shanan darban kana keessa sochiin hafuuraa baay'een sochiin hafuuraa baay'een maqaa adda addaa godhatee biyya kana keessatti magaalaa kana keessatti socho'aa ture. Waldaa keetti waaqeffatan kan hin qabne garuu immoo warra waldaa keetti waaqeffatan keessaa amantoota baasanii of bira kan tursan sochii baay'ee gaggeeffamaa ture magaalaa kana keessatti maqaa adda addaatiin jechuudha. Amantoonni keenya mandarra deemanii soroobbachaa roora'aa kana deeman yoo fakkaatan illee lafti isaan irraa adeeman baay'ee isaanii akka jirre ta'ee mana giraayii kudhanis gadhiisanii adeemanii inni kaan immoo waldaa irratti gurguree adeemee atau wale untuk bikin amal mubarak serak waldaa isaaniitiif jiraachuu isaaniitiifi amantoota keenyas waldaa amantoota keenyas waaqayyo sida eebbisuu sibiif jechuu jaalladha. Fayyaataa itti dabalee hojii tajaajila hafuuraa yookiis misiruu bal'aachisee wantoonni keenya baay'een akka sochiirra jiru keessumaa waldaa amantoota proshantaa sochiirra jiru waldaa kana dabalatee jechuudha. Waldaa kuni hangafummaa kanaan muudhattee kana kabiyyoo isaattis beekamtee hojii misirummaa kanaani baay'ee tarkaanfachaa jirti. Kana keessatti immoo qooda isa fudhattanii waaqayyo isa eebbisuu jaalladha. Ji'a tokko fuula duradhaa sirni tokko gaggeeffamee ture magaalaa Finfinneetti walga'iilee waldaa amantoota warra misirroota ta'anii gaggeeffamee ture. Achirratti maqaan sirnoottii kanaa maqaa waldaa kanaadhaa haa ture. Erga sirni sun raawwatee booda maqaan gibbii akkamitti dura dhaamaa jechuudhaan sabni kan biraan waajjira keenya wajjin asxaaroo keessa deddeebi'an. Nuyi kophaa keenya misiyoonii 16 ergee waldaa amantoota misiyoonii 2 ergee misiyoonii 5 ergee akkamitti gibbii maqaan dhaamaa jedhanii lolatti baaraanii namni tokko akkas jedhanii deebisanii. Har'a ati kudha jaayanii malee gaafa ati dhalatte yoo gibbii misiyoonii dhaanii. Gaafa ati dhalatte yoo gibbii maalidha? Misiyoonii. Dhugaa masaa barbaadde seenaa keessatti abboonni karaa dhugaa waan jiru 1951 gaafa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaanis hundeeffamte draft constitution yookiis immoo maal afaan Oromoo keenya qabatee Witness seera ittiin bulmaataa makaaneessuus ittiin hundeeffamte waldoota warra wangeelaa qonyaa gibbii keessa jiran gumaache seenaa rola keenya. Kanaaf nuyi maali jettanii? Misiyooniidha. Kanaaf nuyi misirummaa keessatti akka dhuunfaatti qooda fudhattanii akka waldaatti qooda fudhattanii waaqayyo isin jaalladha. Garumaatti mata duree kadhataa sadii isinii kennu waggaa kana keessatti. Kan irratti kadhannu ini jalqabaa hojii misirummaati. Waldaan kun hojii misiyoonii hojjetu yoo taate kan jiraattu utuu hin taane kan dulluuqu kan duutu. Kanaaf waaqayyo
Wanda misiyorii taate akka bitaan barbaade waan ta'eef hojii misiyorii kanaaf qophoomaa kanatti barbaachisaadha. Waaqayyoon kadhadhu. Waaqayyoon kadhadhu. Inni lammaffaan immoo biqiltuu lammaffaan immoo beekumsa keenyaan gorsa keenyaan deeggaruu barbaachisaadha. Inni sadaffaan inni murteessaan immoo qabeenya keenyaan deeggaruu barbaachisaadha. Hojii misiyoonii kana sochoosuudhaaf qoreen ijaaraman jiru isaan kana irratti miseensa ta'uudhaan buusii miseensummaa qaqqaruudhaan yookiis immoo akka dhuunfaatti yoo danda'ame akka dhuunfaatti iddoo misiyooniin itti barbaachisutti nama wangeela barsiisuudhaan namoota wangeelli biraan qabxamin bira geejjibu nama barsiifnee akka erginuuf yoo danda'ame immoo walitti dhufnee gurguudhaan waloodhaan walitti dhufnee misiyoonii tokko misiyoonii lama misiyoonii sadii barsiisuu hin danda'amu yoo ta'e kana irratti akka dhuunfaattis akka gurguttis gurguu waldaa keessa jettan faarfattoota ta'uu dandeessu gurguu abbootii ta'uu dandeessu gurguu diyaaqooniyaa ta'uu dandeessu gurguu misoomaa qoree misoomaas ta'uu dandeessu maaliif gumaachuu danda'a bara baay'ee horiin an beekamti horii kennuudhaan beekamti waldaa kun hojii misiyooniiti amma garuu horiidha kan caalu akka ergamee hojii misiyoonii hojjechuu irra jiraa kan jedhu tarbaabbii fudhattee gurguddaa fudhatteeti amma nama akka fudhachuudhaaf akka hojjettu waan ta'eef nama isa shanaffaa iddoo barsiisu nama isa ja'affaa iddoo barsiisu utuun mastaawashaa fudhatee keessa ga'e adda barsiisa nama jedhu kan argatu nama haa ta'u garuu amantaa fi qoreen isaa danda'u wajjin hojjennee misiyoonii abarsiisu booranaa abarsiisu shawwaanaa abarsiisu baaleedhaa abarsiisu gidaamiidhaa abarsiisu kottaa giddaadhi mamaas ta'e warri waaqayyoo adaraa sadarkaa qabu warri waaqayyoo qabeenya sadarkaa qabu qabeenya keenyaan abarsiisu nama misiyoonii ta'e abarsiisu lammaffaan immoo wantoota irratti kadhachuu barbaachisaadha. Ijoolleen keenya barumsa isaanii sirriitti akka isaan hordofaniif gorsuudhaaf hordofuu barbaachisaadha. Barumsa oolanii gaafa isaan galan maal akka isaan baratan yeroo wallee qabu yoo ta'e yeroo wallee fuudhee gaafachuu maal akka isaan baratan gaafachuu hariiroo barataa barsiisaa gidduu jirullee cimsuu barbaachisaadha. Cimsuu barbaachisaadha. Haala barnoonni biyya keenyaa amma keessa jiru kana fooyyessuudhaaf haala barnoota biyyi keenya amma keessa jiru fooyyessuudhaaf hojii barnootaan isa fiddeefi isaan badhiiftee biraa deebite sana jalqabuu dura jira waldaan keenya jettee waldaan keenya hojii baruu barsiisuu irratti qophaa'e. Mana barumsaa lamaa wajjin jira amma sibisii keenya keessa jiru affaadhaan olmaa daa'imanii kaasee amma sadarkaa tokkoffaatti. Kanaaf para usaha yang usaha dan usaha bosa usaha dengkera baru berbahasa Egypti hari barangkali usaha wajib kadang akak ubi wabayu bercufi berbahasa lagi sada paling itu mah hari ini kita kisah itu kisah kita balik hararat ku baliju wajah nak kerja dewan juga kerja nama hayya mati dewa ni umrah ni bagaimana kerja dewa ni jadi kita nomor mari juga nomor pakai dua rosa yang kira ada banyak hal yang terbebe ada kita kisah ni orang bukan nabi akhir jadi bina makan ni wanita tu orang di bahasa ni orang jadi gerak mana sih tadi buka buat ini berkapur rakyat itu orang jaga kerja diwantei berdatanya Hojia, hodiari, namun kadari, nama gafatan, abadi upat kuran, abadi harat melihat karam, harat gagal berdesu, apa yang kita tahu dah kawan desu, harat kami hojia, hodiari, pada kita baca lah, harat dalam waktu itu habur, tiga isabel jadi ada kawasan berbagai seluruh daerah, akhirnya pendapat berbagai negara. Dulu mana kaman atau nama kalian jodoh sari mana orang sari jodoh sari darah bahayu agak bukan proyek sahaja karena aku bukan dari dua kali orang tahu itu sekarang sekarang udah negara di sana tahu wajib pun ada itu punya harga yang kawan deh rakyat pun pada sekarang juga kesedaran tidak akan cari jodoh bayu kesedaran bukan ada itu Tujuh wakil yang bersih. Padahal pada saat ini kan tujuh bisuri kan tujuh perkotaan nanti tujuh jauh nanti sedih wakil itu nak ada tujuh cah. Bagi mana mampu atau bakuli, mana naga istri patok, mana iba istri patok. Wama
owaachifadha. Kadhadhaa argadha. Beekaan isinii hawwaa. Guddaan isinii hawwaa. Xiqqaan isinii hawwaa. Hojjedhaa milkaa'aa. Mul'ata dabalataa argadha. Jiruudhiif jireenyi keessanii nama maraa'e. Waaqayyoo inni isinii siqee isa dhufu isinaa gahu. Waaqayyoo isin eebbisu ulfaadhaa. Waaqayyoo keenyaaf